ربي والله أجمعنا بتشيسه ما كان سجالي كان صح كلاسين سنة صح أنتم كلاسين أمان وجيرا قالي دبابين كبا سانيفو yeroo baay'ee si dubbiswaan hin dandeenyeef daqiiqaa hanga takkasii kenneetiin jira sanboodanii irraa waan ta'eef dhiifama naa godhe akka gizee taanii daqiiqaa dheeraa si waliin haasa'uu hin danda'u. Maali qonjaadhallee barbu ganama naa bilbiltee aga xiqqoo mana jaasuttee nagaa dalagaa seenuuf naan jette maalisaa? Samoonni kana immoo akkanumatti muddama dalagaa seenuuf naan jette daqiiqaa takkaan mana dubbistee maalidha? Walii beekurra walii beekuu wayyaa jettee mira Oromoon saniifu naa beekuu qabda akka biraatti fudhachuun qabdu kaansiin jedhee kana. Ati immoo gara jabaachuu jammaartee beektaa akka annaa misiraatu tafina yaaddu dhugaa siin jedhame. Anaatiitu irras ani hin baafadhu malee anaatiitu irras yaada ati ammoo waan baafattuuf sitti fakkaata. Okay, suuraa kalee naa ergite sambar post godha jedhee kan manna dabbaree dhiise koomenti kana baay'ee uumama jedhee dhiise ofirra. Post godhuun si dabbaraa? Akkuma sitti tole waan sitti jechuun sitti tole taanaan godhuu dandeessa. Ana ammoo garuu waasi himu. Natti. Rifattu ka. Maal rifadheetteeti? Bara obboleessa kiyyaa suuraa kan kee ergee baradhuanii jedhee dhimee ture beekte. Ofii hin bareedaa yoo akka inni bareedu kanaa bal'isaa gaarii taanaan rakkoon qabu warreessaa isaanaan jiranii. Suuta isinii hima fa'aa jedhee ni beektaa? Sistariin immoo simaa suuraa kee Facebook irraa gagguurtee kana kaati jaalatti sun naan jetti. Haay sheemii na qabsiiste. Faazarii osoo dhageenan dhiisu inni faalaa sireesii akka maazarii illee garaan laafuu beekte. Jechuun waa hundinuu suma harka jira. Waa hundinuu suma harka jira. Akkuma ati jetteetu isaaniif dhugaadha waan ta'eef gaarummaa kiyyaas ammeenya kiyyaas kaan isaanitti caalaa kaati itti naaf himtuutu murteessaadha waan ta'eef isaan caalassiitu na beeka waan ta'eef waa'ee kiyyaa atummaan osoo itti himtee bareedaa jedhee yaada. Ammoo har'a maalis ana bicha biraa ammoo akkamsi bira. Innaa akkas inshallah ol si barsiisaa obboleessa kiyyaan illee dhugaa siin jira. Haguma si jaaladhu beektee maatii kiyya biraan illee si ga'ee disna jedhamu wallahi beektaa. Okay, jechuun Laki ganaadha wal barsiistaa moosa ganaa barsiistaa moo na bareedis jirata. Ni dhagaame. Sagalee yeroo nama ol kaastee naaseen hin jiraan kamiira keessa nama galchoo irra akka kaleessa galgala haasofne isaa argite sagalee san yogguu dhageeffadhu laal yoo ati na bira hin jirrellee bilbilaan si wajjin haasofnellee sagalee keessatti naafoo deemaa beekte naa deebii immoo ka bira har'a kushiinaa keessa taa'ee bila kiyyarra iskiriin kiyyarra suuraa kee kaadhee beekta osumaan akkanatti taa'ee gorogoruu waan fi madamiin ofisallittii takka kushiinaa keessatti argite beektee suuraa san
هذا مين عن جد هذا زواج الجنة ما شاء الله أنا قمدي لا اللي خالي الرقم أنا قمدي اتمنى أخذ ما أولي garuu ani gisee miira keessa galee waan hin dubbadhuuf waan hin dhiisu hin beeku waan ta'eef dhiifama naa godhi. Bakka naaf beeta jeetii yaada. In beeku yaatee bakka yoo barbaadde daftas ni chawnaan jette yoo barbaadde akkasnaan jette kalaas kanatti hin bilbilin jettu dirqama hin bilbilu barmaal ta'u jirtasa chaw bakka waan soo jaatu Alaala jechuun sammuu kiyya laal dhaggeeffadhu waan biraatiif miti. Na bira jiraattee dharraan siif qabu hin ba'uu hin danda'u waan ta'eef si bira dhufee yookaan dhiyoonya na dhaggeeffadhu illooliin dhaggeeffadhu illooliin waan narraa fagoo jirtuuf sammuu kiyya miidhuu hin barbaadu. Kana akkasitti naaf hubadhu. Waa hunda kiyya sammuu kiyya hunda sirratti fookus yoon godhe an biyya namaa jiru waan ta'eef miidhamuu danda'a jedhee sirraa akkasitti akkana yeroo si hojii haasa'u hunda waa hunda keessa galee haasa'uu baadhe malee waan biraatiif miti. dhaggeeffadhu akkasii miti laal dhaggeeffadhu. Yeroo sa'aatiis naaf kenni akka duraanii sa'aatii naaf kennutti hin jirtu. Seetaa daqiiqa takka akkas ta'uu fi dalagaas ni nuuf naan jette maal isaa jijjiiramtee jirta of beektaa garuu ani bar yeroo ati wallaahi irraa kan jirtu yaaki ani ofitti jaalachuu jira malee waa jaalala narraa hin qabu. Okay, amarraa kaasee kanaa booda amarraa kaasee waa hunda kiyya siif kennuudhaaf qophiidha. Ka ammaa darbeef ammoo dhiifama. Ishi kana jedha. Garuu wanni naaf hubachuu qabdu gaafa miira keessa galee wanni dubbadhu hundi na harkaa bada. Keessattuu gisee sagalee kee yookaan ammoo waa'ee dhimma keenya gaafa haasuu maal akkan dubbadhu hin beeku akkasi. Bilbila kee cufadhu yaa kee ni gaa hin danda'u oofeete siifuun ta'u. Oowwama taan nu baafte. Okay, murtee manaa murteessaa Kadir naamiti manaa murteessaa Harargee moo Arsiitti naafi irra gaafatee fuudhe moo Kadiri waan jiru lakki akkasii miti Harargee fi Arsii keessaa baasi Kadiri moo naafi kajuu qofa bakka ni gaa bakka buutarre dirqama bakka buutan lakki bakka buutan ayyoo naafi moo Arsii irra beeka yoo ati moo Harargee irra beeka bas khalaas la ganda ta'uu hin qabu Kadir naafi bakka ni gaa dorgommii tokko yogguu dorgomman agarsiisa akkaataa agarsiisa haasawaa sammi'eessaa mimmi'eessaa qimamiitti godhaa sooqiddatti godhaa haasaa akkasii murteessi malee Kadiriif naafi jedhe Harargee yoo akkas hin ta'e miira keessa kan galu dubbiin miira keessa isin hin galtu dantaatee Kadir moomtee jirtu Kadir parsantii 73 naafi parsantii 73 jara keenya naafi 2,000 galuu qabdi warroonni giiftii qabdan akkasuma immoo namni fooloo hin godhin wanni dandeessan fooloo godhaani akkasuma immoo warri giiftii qabdan kan naafi namoonni giiftii qabdan 2,000 500 kan naafi hajirtu irratti akkasuma 2 galuu qabdi naafi mana kiyya akkamatti taphataa jiran akkasitti yaadaan jiru. Kutaa lammaffaa irratti dhukkeen Abdiyyee galatoom wallaa nan saalase namni biraa us bakka kutaa lammaffaa dhukkeen irraa kaasa. Faayidaan qabdu naafi si janaa jiree si wanni jiran beekane. Abdii dadar galatoom wallaa namni biraa jiran puush godhaa fi puush mooraalii injiranii si jare moraal joleen giftaree amma mee najal madhabaati tokkotti isi aji dumane senna gisa kana naafi jaakataba naafi warri komanti naafi jaakataba bar action ya kartisela action hundala alubbu
mirkaanni kun oowwi kun akkana godhee mukayyif hunda soo naafi jaa kataba san naafi jaa kataba iskiriinii ki jarratti matbaa madami keessa taa'ee iskiriinii ki suuraa kee kaadhee kun eenu naan jettee madami haadha tawaa jibreedha haadha tawaa laal dhaggeeffadhu naafi anuu naafiin jaa ibsa warra koomentii qofaa miti anuu naafi ninja no naafi rasi janaa jene kun waan itti tajibi isiitutu irana jana